Waaqayyoon biraa yoo jiraate waaqa dhugaati moo waaqa dharaata? Waaqayyoon biraa jiraate waaqa dharaata. Asirratti akkam seete waa tokko ifa sii godhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:1 kaasinaa dubbisime. Hayyee Yesuus itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan irraa fahim Waaqayyotti amanaa jedhe. Eenyutti amanaa jedhe? Waaqayyotti amanaa jedhe. Waaqayyo kam? Waaqayyo abbaa isa erge. Waaqayyo abbaa san malee Waaqayyoon biraa ni jira? Waaqayyo abbaa malee Waaqayyo biraa hin jiru. Amen. Anis amane fudhadhe. Waaqayyoon biraa yoo jiraate waaqa dhugaati moo waaqa dharaata? Waaqayyoon biraa jiraate waaqa dharaata. Asirratti akkam seete waa tokko ifa sii godhu. Allahu akbar. Allahu akbar. Waa tokko ifa sii godha. Hayyee. Amma akkam seete dhufaateen Yesuus Kiristoosii dhufuunsaa bajammaraa masaa uumama biyya lafaa kanaa wal qabatamaa jedhanis addaami fi wanti uumame erga uumamanii booda dogoggora hojjetanii. Waa'ee sanirra jiru amma. Waa'ee sana uumamaa fi akkamitti dhufee Yesuus maaliif dhufee akkamitti dhufee miti bara amma. Yesuus dubbii Yesuus dubbatee eenyutti amanaa nuun jedhe. Waaqayyotti amanaa natti samanaa kan jiru ko maal jechuudha anis abbaa keessa abbaanis na keessa isa jedhutti itti reena sanis itti reena boqonnaa tana walii gallee dura tokko fi lama walii gallee kaan gara biraa wangeela Phaawulos ergaa Phaawulosii fi cufa keessaas ni yaana. Amma Waaqayyo abbaa malee Waaqayyoon biraan jiru jettee ni amantaatiin dhugoomsita. Amma akkami seedeeti amma waa tokko sitti madama dhoksaan sun namaaf hin galle bara amma yesin aboo dhoksaan hin jirtu Yesuus ifumatti gartee ifumatti kallattiin barsee ture akka gartee Yesuus dhugaan ifa barsee ture boqonnaa takka ni qaba silaa usiin gartaa qoy. Reefun tan osoo waa dubbisu. Abbo ana naggeeffadha amma ko jibbaa amantiin qaba nama waan dhugaa tokko sitti anis jibbaa hin jenne bara sille jibbuutti hin jiru waa'ee amantiilee jibbuutti hin gaafii wal jirraa miti. Meeta kana dhaggeeffadhu takka waan tokko si ibsa bara amma waan xinnoo tokko si ibseni achi booddee yoo si gari si gala yoo si gari waa'ee sadarkaa qabata amantii mataa qabda amantii mataa kiyyaan qaba. Akkam jeetii amma amantii rabbiiti. Anatti samana abbaatti samana inni jedhu anis abbaa keessa abbaanis na keessa jedhutti deema bara. Abbaa ilma hafuura qulqulluu isa jedhan sanatti namantaa waaqa sada waaqa tokko isa jedhamutti. Aku gaafa jirtamu waan ibsu deemte ibsi waa inni ibsetti kanumarraan deemu kanumaan si gaafadha. Akka kutteenan gaafate iksini koddo tokkotti kutteena maaliif bara. Hin kunne amma dubbisettee guututti boqonnaa takka ofin dubbisne lamaan dubbise. Na dubbisee taa'ee dhageen jira bara. Okay si gaafadha irra deebiin si gaafadha dubbise. Yesuus itti fufee. Nan gaafate ni qoy asoosama tokko gaafa xaaftu. Asoosa tokko gaafa xaafamu jechuudha asoosa gaafa xaaftu. Asoosama sana gaafa xaaftu mata duree tokko fudhatee mata duree sana jalatti waa meeqa xaafta? Maala waan xaafame waan hafuura qulqulluun isin xaafameen isin gaafachuu jira. Fakkeenya Yesuus Kiristoos yeroo sanatti yeroo dubbachaa turetti koo fakkeenyaan dubbachaa ture wanta baay'ee kan namni hiikkachuu dandeenye kan namni bira jiru hin dandeenye fakkeenyaan dubbate darbaa ture bara. Amma akkamitti beektaa? Barsiisaa miti jechuudha. Waan namaan galiin akkamatti himeetuma yoo bira kute barsiisaan ta'uu hin danda'u. Amma ko isiniif iyyuu hin galle barikoo dhoksaan isaa amma ko wanti isinii galee hin jiru barikoo anatti amanaa Waaqayyotti samanaa jechuun an isatti ishi Waaqayyo naa deebiste si gaafadha ta maxarashaa asirran teenyu daqiiqaa sekenduma kudhanitti irraa deemna kana bakka tana. Yesuus Kiristoos Waaqatti amanaa jeemi. Waaqayyoo maal jennetti amanu? Waaqayyo waaqa inni itti amana waaqa abbaatti. Goobas. Waaqayyoon Yesuusitti amanaa jedhee kun waaqa kami? Waaqa ofuma isaatiin ofiin jedhaa barikoo waaqatti samanaa anatti samanaa jedhe akkas jechuun ani waaqa anatti amanaa jedhe moo Waaqayyotti amanaa jedhe? Namummaa Kiristoos keessa waaqummaan isatti jiru. Yaa hawwii qoy mee. Wangeela Maatiyus galatoomi yoo inni dadhabes ni fudhatta. Goobas mee dura hedduu haasawurra waan hedduu dhaggeeffachuu gaarii beektu Waaqayyoon gura lama nuukanneeti arraba tokko nuukanne anis dhaggeeffachuu siin kabaja sillee sin tuquu na tokkotti hin jirtu anis waan beekuun haasawaatillee waan beektu Yesuus Kiristoos Waaqayyotti amanaa jedheemi. Waaqayyoon sun Waaqayyo abbaami? Waaqayyo abbaadha. Innoo eenyudha? Anatti amanaa gaafa. Abboo ittiin si deebi'eessa dura Waaqayyo kana
Fixanneeti achi booda eenyu Yesuus eenyu akkam jennee itti amannaa Yesuusittis ragaa wajjin sii kannaa atillee ragaa wajjin haa kannita. Inni fakkeenya taasaara bara waaqayyoota manaa gaafadhu akka namaattis akka waaqaattis itti dubbachaa jira bara waaqatu nama ta'ee dhufe nama ta'ee lafarratti dhalate cubbuu keenyaaf jedhanu keessuuf dhufe. Abba amma gara biraa haadha ofiitti gabaabsuu deemta. Fakkeenyaan dubbata. Keenya. Yesuus Kiristoos mee waluma jalaa deemnu step by step slow by slow qassi be suuta akka makiinaa gommaan irraa dhufeeti suuta haa deemnu. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyotti amanaa jedheemi. Waaqayyo inni itti amanaa jedhe san kami? Ofuma isaati. Ofii? Fidi ragaa. Ofuma isaati. Okay, anatti amanaan san eenyu? Waaqayyotti amanaan san? Waaqayyotti amanaan san eenyu? Anatti amanaan hoo eenyu? Waaqayyotti amanaa fakkeenya naase waaqayyo nama se Yesuus Kiristoos bira turte fakkeenya hin naasofne ifatti Yesuus Kiristoos itti fufee jedha agartee barattoota isaatiin yaa barattoota koo waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedheen. Waaqayyotti maal jennetti amanna? Waaqayyoon san kami? Ilma moo abbaadha kan inni itti amanaa jedhe? Amma mee wanti siin galee tokko waaqayyo. Amma sa'a 12 fi cina na bira. Na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos jalqaba isaatii hundee isaatii kaasetu dubbise uumamaa kaasetu dubbise. Goobasi an hundee isaatii fi gartee damee isaa si gaafachuutu hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqayyoon itti amanaa jedhu sana waaqayyo abbaadha moo ilma? Ofuma isaati waaqayyo ofuma isaayyuu ofuma isaati dhoksaa mataa isaati qaba kun lama akkam seeta amantii pheentee miti yaa amma sirra qota wangeeluma keetiin amma Yesuus Kiristoos nama moo waaqa? Namadhas waaqadhas. Fidi ragaa Yesuus Kiristoos namas waaqas kan jedhu ragaa fidi. Nama moo isuma moo dubbiste yoon gola Yohaannis boqonnaa waaqatta mana anatti samana kan jedhu maa balachuu yumaa bol bukkee kaasa. Namas waaqas hin jedhu. Hin jedhan dee amma dubbiste laal eenyu kennatti samana abbumaasitti amanaa jechuun qaama adda addaati absolutely. Maal waaqa lama jira maaf akkas jedhanii maaf akkas jedha maaf abbaa wajjin akkamitti wal qixxeettee tura kan anatti samana waaqa lama jiran jenni afaan oromoo wallaalte malee Yesuus Kiristoos gara abbaa kootii ol naan ba'a yeroo jedhu. Ilaali waaqayyo Yesuus Kiristoos abbaarraa gaafa ergamee dhufuu cubbuu keenyaaf dhufe biyya lafaa irratti cubbuu keenya erga dhufee eenyutu Yesuus Kiristoos erge? Abbu waa tokkoon si mina Abbo waa takkaaf jinni saaf you don't waste my time homie. Listen to me carefully, okay? Eenyutu Yesuus Kiristoos biyya lafaatitti erge? Atumti rakkoo mataa keetii qabda nama amansiisuu barbaada malee rakkoo mataa kiyyaa singaltiin ansuun rakkoo takka qabu. Na dhaggeeffattee sin amansiisan. Ansi nama amansiisan. Maal nama amansiisan ofiifuu na dhaggeeffadhu keenya na dhaggeeffadhu. Eenyutu Yesuus Kiristoos biyya lafaatitti erge? Abbaa. Abbaan sana isa jira yeroo Yesuus biyya lafaatitti ergu. Maaliif erge Yesuus Kiristoos biyya lafaatti? Aboo gaafii na jala deeminaa deebisi goobasi. Maaliif erge laakindee? Waan ergeefan sin gaafanne. Akka siif ta'u duwwaatti na gaafatta bara. Akka siif ta'u duwwaatti na gaafatta. Akka fedhetti si gaafadha akka feete deebisi. Na dhaggeeffadhu. Okay, nagaan boqodhu deem akka jaldeessatee deemayyee hawwiti godha Ustaas akkam nagaa eenyutu nagaa dhiirti peenteessa arra guyyaan jimmata waa dhuydee waa xiqqol giyaati suuta jedhame dubartii mana maadaamii qotaa dhiirtii biyya jirtu tattaa